Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Guyyaa har'aa dhimma kadhaa wayyaanee dhageettii dhabee fi mootummaan dudduubattee akka hin deebine imala isaatti fufee jiruun kan wal qabate simbiraan keenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Imalli gara Maqalee akkuma itti fufeetti jira. Iyyi araara soba wayyaanis dhageettii dhabeera. Wayyaaneen yeroo xiqqoo itti bu'amu walii galla jecha yoo xiqqoo waan humna argatte itti fakkaate immoo simbarbadeessa yommuu jettu dhaga'amaa tureera. Imalli gara Maqalee akkuma itti fufeetti jira. Iyyi araara soba wayyaanis dhageettii dhabeera. Wayyaaneen yeroo xiqqoo itti bu'amu walii galla jecha yoo xiqqoo waan humna argatte itti fakkaate immoo simbarbadeessa yommuu jettu dhaga'amaa tureera. Kana dura waliigaltee araaraa jechuun mootummaa waliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisee ture. Haa ta'u malee hin milkoofne. Wayyaaneen miidhama irraa erga fooyyooftee booddee irra deebiin waraana banti. Kana dura waliigaltee dhukaasa dhaabuu godhameen yeroo raayyaan ittisa biyyaa Maqalee gadhiisee bahu duuba deebi'uun waraana bantee turte. Erga mo'amee Maqalee galamee waliigaltee taasifamee booddees wayyaaneen miidhaa geessistee turte. Waraana kanaanis baay'een namaa dhumeera. Ammas wayyaaneen rukutamaa jiraachuu isaan kan wal qabate waliigaltee haa taasisnu jechuun dhageessisaa jirti. Kana booddee mootummaan iyya waamicha wayyaanee waan dhaga'u natti hin fakkaatu. Kunis mammaaksa gowwaan bofaan si'a lama hiddama al tokko osoo arguu al tokko osoo hin argin isa jedhan sanaa wal fakkaata. Kara biraan immoo kadhaa wayyaanee akka dhaga'aa hin jirredha. Mootummaan gaaffii waliigaltee haa taasisnu wayyaaneen jetteen ciniinamee ture. Amma garuu waan gurra kennee goonfamuuf hin qabaatu. Dhimmi wayyaanee kun yoo ofitti qaban ba'aa yoo ofirraa butan itti naqabiin ishee rakkisaadha. Kara mootummaa waan hunduu cimee itti fufee jira. Maqaleen ammallee ija hoomaa waraanaa jala akkuma jirtuttidha. Wayyaaneen kallattii Affaariin dhukaasni irratti banamuuf jechuun humna isaa gara Affaaritti siksaa jira. Mootummaan humna raayyaa qophoo jiru jabeeffachuun imala gara Maqaleetti taasifamu hir'isaa jira. Mootummaan keessumatti gara waldiyaatti cimsuun Maqalee dhiisee magaalota biroo irraa dhorkuuf humna qabu hunda fayyadamaa jira. Wayyaaneen waraana ammaa irratti kaayyoon keenya guddaan Walqaayitiin qabachuudha jechaa kan ture yeroo ammaa hidhattoota isaa du'arraa hafan walitti qabee gara raayyaa fi Affaaritti geessaa jirti. Mootummaanis rukuttaa isaa jabeessee itti fufee jira. Humni qilleensa Itoophiyaa yeroo torbaaf rukuttaa irra geessisee dhaga'amee jira. Dubbi himaan wayyaanee kan balaaleffate garuu tokko qofa yommuu ta'u innis yuunivarsiitii Maqalee irratti kan raawwatamedha. Guyyaa kaleessaa buufata Dimtsi Wayyaanee kan ta'e irratti humni qilleensa rukuttaa gaggeessee jira. Miidiyaan Dimtsi Wayyaanee kana duras kan rukutamuu qabuu fi ija keessa galee turedha. Kana duras barbadaa'ee kan ture ta'uu beekamaadha. Akkasumas naannoo Daddabiit humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfii fudhateera. Gabaa Warqee iddoo jedhamutti humni hidhatee fi hooggantoonni isaanii waliin barbadaa'aniiru. Rukuttaa dirooniin akka ta'es beekamaadha. Wayyaaneen naannoo Warqee akkuma jirutti jira. Namoonni Warqees magaalaa isaanii keessaa baasuuf mormaa jiru. Takuleesh Maariyaam iddoo jedhamutti hidhattoonni Wayyaanee akkuma walgahiirra jiranitti rukutamaniiru. Naannoo Daddabiittis walgahiirra akka ta'anitti barbadaa'aniiru. Dabalataan dirree waraana Affaar Abalaa jedhamutti hooggantoonni bakka jiranitti walgahii hidhattootaa irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Akkasumas waraana gaggeeffameen wayyaaneen hidhattoota qiimaanti waliin ta'uun waraana banee irratti du'aa fi madoo dhiisee akka deebi'u dubbatameera. Kanumaan hidhattoonni qiimaantii fi wayyaanee akkasumas meeshaa gareen sun itti fayyadamaa ture raadiyoon booji'ameera. Guyyaa kaleessa galgalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 10 kan fagaattee argamtu naannoo guyyaa diippoon yookiin manni kuusaa meeshaa wayyaanee rukutamee jira. Fakkii kun immoo kan agarsiisu mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii deebisee rukutuu jalqabuu isaati. Wayyaaneen karaa Affaar waraanni natti banama jechuun sodaa keessa galtee hidhattoota ishee gara sanatti butaa jirti. Kanumaan kan wal qabate ergamtoonni wayyaanee 17 karaa Affaar qaxxaamura galuuf osoo jedhanii kellaarratti eegdota kellaarra jiraniin qabamuun isaanii dhaga'ameera. Wayyaaneen yeroo ammaa cinqii guddaarra jirti. Gaaffii wayyaaneen waliigaltee haa taasisnu jechuun gaafatte irratti mootummaan callisuu isaaf sodaa guddaa itti uumee jira. Maqaleenis guutummaan guututti marfamtee jirti. Humni hidhatee jiru itti marsee jira. Sagaleen raafama magaalaa Maqalee fageenya dhiyoo irratti dhaga'amaa jira. Dhimmi waliigaltee taasisuu wayyaanes yeroon irra waan darbe fakkaata. Amma ammaatti mootummaan tarkaanfii waliigaltee dhukaasa dhaabuu jedhu hin fudhanne. Uummatni Itoophiyaas kan eegaa jiru murtii osoo hin taane yakkamtoonni akka murtiitti dhiyaatanidha. Uummanni Tigraayis bilisa ba'uu akka qabu kan jedhudha. Egaan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatiina galatooma.